Namoonni baay'een erga sooratanii booda boqonnaa fudhachuuf ni ciisu. Yookiin immoo teessumatti dugda kennanii taa'u. Kun garuu dogoggora guddaa uumamuu hin qabnedha. Akka qorattoonni jedhanitti gochi kun baay'ee hamaa fi fayyaa keenya rakkinarra kan buusudha. Viidiyoo kana keessatti wantoota 6 nyaata booda gochuu hin qabne waliin ilaalla. 1. Tamboo aarsuu. Tamboo aarsuun fayyaaf hamaadha. Garuu nyaata booda dachaa 10 caalaa hamaadha. Kun sirruma. Akka nyaata soorataniin aarsuun baay'ee hamaadha. Yoo dirqama tamboo aarsuun nurra jiraates nyaata erga soorannee sa'a muraasa eeguun dirqama. Tamboon koompaawundii nikootiin jedhamu of keessaa qaba. Koompaawundiin kun oksijiinii qaama keenya bullaa'insa qaamaatiif barbaadutti maxxanuudhaan nyaatni sirriitti akka hin bulloofne taasisa. Qorannaa baay'een akka mul'isanitti nyaata booda tamboo aarsuun miidhaa wal fakkaataa tamboo 10 aarsuu waliin qaba. Kun immoo carraa kaanserii mar'umaanii fi sombaatiin qabamuu keenya baay'ee ol kaasa. 2. Nyaata akka nyaanneen gara ciisichaa dhaqu. Nyaata booda ciisuun gocha namoota hedduun jaallatanidha. Garuu gochi kun gonkumaa karaa fayyaatiin hin deeggaramu. Yeroo ciisnu cuunfaaleen bullaa'insaa yookaan digestive juices garaacha keenya keessaa gara ujummoo nyaata dabarsu kan esophagus jedhamutti ol deebi'u. Kunis sababa dhiibbaa harkisa lafaatiin uumama. Dhangala'oonni garaacha keessaa ol deebi'an kun amala asiidummaa waan qabaniif caasaa keessoo qaama bullaa'insa nyaataa esophagus jedhamu kanaa miidhuu danda'u. 3. Nyaata booda qaama dhiqachuu. Qaama keenya dhiqachuuf nyaata booda daqiiqaa 30 turuun baay'ee filatamaadha. Bullaa'insi nyaataa anniisaa fi marsaa dhiigaa hedduu barbaada. Garuu nyaata booda qaama dhiqachuun marsaan dhiigaa gara gogaa keenyaatti akka baay'atuuf bullaa'insi nyaataa irratti dhiibbaa akka dhufu godha. 4. Shaayii dhuguu. Shaayii dhuguun fayyaaf gaariidha. Garuu nyaata booda ta'uu hin qabu. Nyaata booda shaayii dhuguun qaamni keenya ayiranii akka hin xuuxne godha. Kunis kan ta'uuf shaayiin asiidii taanik asiid jedhamu kan amala ayiraniitti qabachuu qabu waan qabuufi. Gochi kunis ayiraniin parsantii 87 akka hin xuuxamne gochuun hir'ina ayiraniif nu saaxila. Hir'inni ayiranii kun immoo dadhabbii, mudhukaa'ummaa fi dhukkuba dhiiga diimaa kan aneemiyaa jedhamuuf nu saaxila. 5. Fuduraalee nyaachuu. Fuduraalee nyaachuun baay'ee barbaachisaadha. Garuu nyaata booda nyaachuun dhiibbaa fida. Fuduraaleen yeroo gabaabaa gidduutti bullaa'u. Nyaata booda fuduraalee kana soorachuun garuu akka isaan nyaatichaa waliin turanii bullaa'anii fi badan taasisa. 6. Bishaan diilallaa'aa dhuguu. Sababni isaa baay'ee salphaadha. Bishaan baay'ee diilallaa'aan nyaatni akka walitti galu yookaan qabatu taasisuun bullaa'insa miidha. Kanaafuu nyaata booda yeroo hundumaa bishaan ho'aa dhuguun filatamaadha. Viidiyoo keenya yoo jaallattan sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'uu dandeessu. Waan nu daawwattaniif galatoomaa. Horaa bulaa.